Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Maatimaatiksii Itoophiyaa Yuunivarsiitii Intiraans Egzaaminashinii kan bara 2017 keessa ba'e paartii sadaffaadha jechuudha kan nuti har'a wajjin ilaallu. Yeroo darbee amma paartii 2tti wajjin ilaallee turre guyyaa har'aa kana immoo paartii sadaffaadha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenya chaanaalii keenya Oromiyaa Education Tuubiidhaaf haaraa inni taatanii sabskraayibii gochuudhaanii maatii chaanaalii keenyaa taasisanii jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru guyyaa har'aa kana warreen armaan gadiiti jechuudha yookiin tooppikii armaan gadii kana kabarii goonee kan baanu ta'a jechuudha. In this section we will cover the following topics. Jalqaba irratti decomposition of rational expression into partial fraction kan jedhu kan kabarii goonee baanu ta'a jechuudha yookiin immoo akkamittiin too rational expression tokko gara partial fractionitti decompose goona. Kan jedhu ni ilaalla. Average rate of change over an interval kan jedhu ni ilaalla. Inverse of the matrix kan jedhu ni ilaalla. Standard reform mode type C equation of a line passing through a given point kan jedhu ni ilaalla. Volume of square pyramid kan jedhu ni ilaalla. Linear programming keessaa gaaffii tokko jira. Isa sirriitti wajjin ni ilaalla. Akkasumallee paartii kana keessa yookiin linear programming keessa Intiraans egzaamii sirriitti hojjetamee jira. Isa deemtanii sirriitti yoo ilaaltanii sirriitti isinii galuu danda'a jechuudha paartii sanarratti bal'inaan jechuudha. Inni kan biraan maximum and minimum value kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Warreen kun qormaata biyyoolessaarra warra deddeebiidhaan dhufan sababii ta'eef xiyyeeffannoodhaan akkasiin sirriitti irratti xiyyeeffatanii hojjetan asumaan rekomendeeshin gochaa. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru maal jedha gaaffii tokkoffaanii which one of the following expression is the correct decomposition of the rational expression to x minus 3 over x square plus x minus 2 jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Amma asirratti kan nuti arginu expression isa jettu kanadha. Qabxii ijoon which of the following expression is the correct decomposition of the rational expression jedhee rational expression isa jettu kanadha. Expression isa jettu maal jechuudha kan jedhu isinitti mee darbuudhaa fi equationii fi inequality irraa wanta adda ittiin ta'uu qabdi jechuudha. Expression jechuudha. Fakkeenyaaf equationii kan nuti jennuu fi equation kan nuti jennu sababiin isaa mallattoon walqixaa sababii gidduu jiruuf 2x plus y is equals to 0 yoon jedhee mallattoo walqixaa kuni sababii jara kana lamaan gidduu galtee equality isaanii sababii isheen madaalaa jirtuu fi equation jennee waamna jechuudha. Inequality gaafa jennu immoo fakkeenyaaf 2x plus y less than or equal to 0 yookiin greater than or equal to 0 less than 0 greater than 0 warreen kun yoo gidduu galan immoo inequality jennee waamna jechuudha. Expression garuu maalii of bukkeedhaan qabu warreen kana of biraan qabu jechuudha. Simboolii kana walqixa irra guddaa yookiin walqixa irra xiqqaa yookiin walqixa irra xiqqaa irra guddaa warreen jedhaman kana relation simboolii warreen jedhaman of gidduudhaa dhabuu isaaniitiin expression jennee waamna jechuudha. Kanaaf kana hojjechuudhaa fi isteeppii gabaabaa tokko hordofuu qabna jechuudha. Qormaata biyyoolessaa irrattis karaa salphaa tokko kan isin itti fayyadamtanii argachuu dandeessan karaa kana jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti fayyadamnu x square plus x minus 2 isa jettu kanatu factorize gochuu qabna jechuudha. 2x minus 3 over x square plus x minus 2 isa jettu kana isii kana gaafa factorize goonu maal ta'a kuni lakkoofsa waliin baay'atee negatiivii 2 kennuu fi walitti dabalee immoo pozitiivii 1 kennu isii as jirtu kana barbaadna jechuudha. Innis pozitiivii 2 fi negatiivii 1 jechuudha. Gaafa waliin baay'ifnu negatiivii 2 nu kenna yoo walitti dabalee immoo pozitiivii 1 nu kenna jechuudha. Kanaaf maal goona 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 2 goonee haala kanaan barreessina. Iseen kun kana akkasiin factorize taati. Kana booddee maal goona itti fufnee a over jennee x minus 1 plus jennee b over jennee x plus 2 jennee haala kanaan barreessina. Amma faakshinii lama qabna jechuudha. Haala kanaan dekompoosii goona. Erga dekompoosii goonee booddee haala kanaanii amma iddoo a fi iddoo b maaltu gala jennee barbaaduudha jechuudha. Kana barbaaduudhaaf immoo maal goona asitti denominaatorii kana yookiin waamsisaa kana isa factorize goone kanatu gara lamman isaatiin baay'isna. Maal ta'a 2x minus 3 over
x minus 1 times x plus 2 isa jedhu kana asiinis is equals to jennee asii immoo a over jennee x minus 1 jennee haala kanaan plus jennee b over x plus 2 jennee hunduma isaa haala kanaan meeqaan baay'isna x minus 1 times x plus 2 dhaan baay'isna jechuudha. Ammas irratti iddoo kana kuni yoo kanaan baay'ate kun hin baddi jechuudha. Maal duwwaan nu hafa 2x minus 3 is equals to asitti immoo kan nu hafu x minus 1 hin jirti. X minus 1 kuni yoo kanaan baay'atte paartii kana duwwaadhaan yoo baay'atte kun kana balleessee x plus 2 duwwaa tafa jechuudha. A times x plus 2 kan jettu kana tafa plus jennee b jennee x plus 2 ishee jettu kana immoo yookiin paartii kana immoo yoo kanaan baay'isnee x plus 2 isheen kunii fi isheen kun wal balleessanii x plus x minus 1 isheen asii kuni hafti jechuudha. Kana booddee asirraa kan hafu x minus 1 isheen jettu kuni hin hafti jechuudha. Kana booddee asirraa maal gochuu dandeenya? Amma tarmii lama qabna. B'dhaa fi A'n maalidha? Tarmoota hin beekamnedha. Kana booddee maal gochuu qabna nuti? Isaan kana lamman keessaa tokko balleessineetu gatii A yookiin gatii B argachuu qabna jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf iddoo x kana positive 1 yoo gashine 0 ta'a. Kana jechuun tarmii B'n 0 ta'eera jechuudha. Kanaaf asitti 0 bakka buufne plus jennee minus 1 yoo bakka buufne iddootti kanasii times A yoo jennee is equals to 2 times minus 1 jenna jechuudha. Haala kanaan gaafa bakka buufnu maal ta'a kuni 2 minus 3 ta'a. 2 minus 3 immoo meeqa taati jechuudha. 2 minus 3 dhiifamasii plus 1 bakka buusaarra 2 minus 3 minus 1 arganna is equals to jennee asii kun immoo A ta'a plus 0 ta'a. Asii dhiifama asii plus 1 bakka buusaarra waan ta'eef 3 ta'a jechuudha kuni. So A'n asirraa meeqa arganna jechuudha? Negative 1 over 3 arganneerra jechuudha. Gatii A keenya argannee booddee asumatti deebineetu yoo immoo iddoo x kana negative 2 yoo bakka buusne A'n wal fudhatee bada jechuudha. Kun 0 ta'a paartiin kun. Kana booddee negative 2 gaafa bakka buufnu 2 times negative 2 yoo jennee minus 3 yoo jennee maal ta'a kuni negative 7 arganna. Negative 7 arganna is equals to jennee paartiin kun 0 ta'eera. 0 plus jennee iddootti kana negative 2 yoo bakka buufne negative 1 ta'a. Negative 2 negative 1 ta'a. Kuni times b jira. Negative 3 ta'a jechuudha. Minus 3 b ta'a. Asirraa b keenya immoo meeqa arganna? 7 over 3 arganna. Amma b'dhaaf a argannee booddee iddoo a'dhaaf iddoo b yoo bakka buufne solutionii keenya arganna jechuudha. Kana booddee gatiin a keenya negative 1 over 3 gatiin b keenya immoo 7 over 3 arganneerra jechuudha. Amma kallattiimaan gaafa bakka buusnu maal ta'a kuni? A keenya 2x minus 3 over x square plus x minus 2 is equals to jennee a over x minus 1 plus b over x plus 2 dha. Kana booddee iddoo a fi iddoo b gaafa bakka buufnu negative 1 over 3 over x minus 1 plus jennee iddoo b keenya immoo 7 over 3 gaafa bakka buusnu x plus 2 tu jira jechuudha. Kana booddee gaafa kana sirreessinee barreessinu minus 1 over 3x minus 3 kun asitti gad dabarti jechuudha. Kana booddee plus jenneesti 7 over jennee 3x plus 6 ta'a jechuudha kun. 3 kun ittiin baay'atti sababii ta'eef. Kana booddee asii kana sirreessinee barreessuu dandeenya. Negatiivii kana balleessuu dandeenya jechuudha. Gara lammansaa asiin negatiiviidhaan kanas negatiiviidhaan yoo baasne kun poozitiivii ta'a. So 1 over 3 minus 3x ta'a kuni plus jennee 7 over 3x plus 6 haala kanaan hojjechuu dandeenya. So as keessaa gaafa dhufnee barbaannu 1 over 3 minus 3x plus 7 over 3x plus 6 kan jedhu b irratti kan argamu ta'a. Haala kanaan hojjenna jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Kanarra deddeebitanii inni hojjettanii gaaffii kana sirriitti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isin immoo gaaffii shaakaluu qabdanii kun haala kanaan isinii kaa'eera. Ofii keessanii shaakalaa isiniin jedha.
Sattaan itti gaafa dabarru gaaffii 22 irra geenyee jirra. What is the average rate of change of g of x is equals to x cube minus 2x over the interval 1 less than x less than 6 jedhee haala kanaan nu gaafatee jira jechuudha. Kana jechuudhaaf maal goona? Average rate nu gaafate. Average rate jechuun change in x, change in y over change in x is equals to jennee kan hojjennudha. G of b minus g of a over b minus a jechuudha. Ammasitti g of b jechuun g of 6 jechuudha. B keenya taa'anii kuni g of a jechuun immoo 1 keenya nu ta'a jechuudha. Kanaaf g of b gaafa jedhu asitti g of 6 gaafa barbaannu iddoo x hin jiru 6 bakka buusudha. Kanaaf 6 cubiin maal ta'a? 216 ta'a. Hir'isuu 12 ta'a jechuudha. Asirraa kan nuti argannu 204 arganna jechuudha. Itti fufnee g of 1 gaafa barbaannu maal ta'a kuni 1 cubiidha. 1 cubiin 1 ta'a minus 2 ta'a jechuudha. So asirraa kan nuti argannu negative 1 arganna. 204 arganna jechuudha. Gaafa bakka buusnu 204 hir'isuu negatiivii tokko ta'a. Yeroo biin keenya meeqadha? 6. 6 hir'isuu tokko. Kana booddee 205 yeroo 5 ta'a jechuudha. Kanarraa kan nuti argannu 41 arganna jechuudha. Deebiinsaa biirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu gaaffichi yookiin gaaffii ammaa kan fakkaatu haala kanaan sinii kaa'eera. Isa kana immoo ofii keessanii hojjettu jechuudha. Tufne kan nuti wajjin ilaallu which of the following matrix is the inverse of the matrix jedhee haala kanaan maatriksii kana nuu kennee jira jechuudha. Maatriksii kana hojjechuudhaaf foormulaa hordofuu qabna. Foormulaan isaa fakkeenyaaf inverse maatriksii yoo nu gaafate kan nuti hordofnee ittiin hojjechuu qabnu 1 over determinant of a times jennee adjoint of a jennee hojjechuu qabna jechuudha. Isteeppii kana fayyadamtanii yookiin foormulaa kana fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Garuu amma kan isinitti agarsiisu qormaata biyyoolessaa irratti isteeppii baay'ee salphaa kan qormaata biyyoolessaatiif isin fayyadu isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf maatriksii nu kenname kana A jennee yoo qabanne maatriksii isa barbaadaa jirru immoo A inversii jennee yoo fudhanne yeroo hundumayyuu maatriksii A'dhaa fi A inverse maatriksiin yoo waliin baay'ate maal nuu kennuu qaba? Identity maatriksii nuu kennuu qaba. Innis 1 0 0 0 1 0 kan akkasumas 0 0 1 kan ta'e kana nuu kennuu qaba jechuudha. Kanaaf jara kana lamaan waliin baay'isneetu akka inni kana nuu kennu ilaalla jechuudha. Kanaaf inni kun A'dha, inni kun immoo A inversii keenya nuu ta'a jechuudha. Kanaaf A keenyarraa row jalqabaa fudhannee A inversii keenyarraa immoo first column fudhanna jechuudha. Kana booddee jara kana gaafa waliin baay'isnu maal goona? Tokkoffaarra kan jiru 1dha. 1 times jennee asirra immoo kan jiru lakkoofsa tokkodha. Times 1 jennee plus jennee maalitti da'uu qabna? Isa kanatti da'uu qabna. Negative 3 times negative 1 meeqa ta'a? Negative 3 times negative 1 plus jennee 2 times negative 4 jennee jechuudha. Negative 4 times 2 negative positive 2 dha kuni akkuma asirra jirtutti fudhatu jechuudha. Positive 2 jira. Kana gaafa hojjettanii meeqa isinii kenna? 1 plus 3 negative 8 isinii kenna. Asirraa kan isin argattanii negative 4 dha. Kanaafi termiin jalqabarra dhufee taa'u negative 4 dha sababii ta'eef as immoo kan ta'uu qabu positive 1 ta'uu qaba ture. Kanaaf salphaamatti een keessa hin jiru jechuudha. Itti fufnee isa biirra jiru immoo gaafa hojjennu inni biirra jiru immoo asitti gaafa hojjennu fakkeenyaaf first column kanaa fi asii immoo first row kana gaafa fudhannu 1 times asii negative 1 jira. Negative 1 jennee plus jennee itti fufnee 5 times negative 1 gaafa goonu negative 1 times 5 gaafa goonu plus jennee negative 1 times 2 goona jechuudha. Negative 1 times 2 gaafa goonu kanarraa kan nuti argannu asii negative 1dha plus
-5 -2dha. Kanarraa immoo -8 arganna jechuudha. Kan ta'uu qabu ammas positive 1 ta'uu qaba ture jechuudha. Kanaaf inni B irra jirus hin ta'u jechuudha. Isa C irra jirutti gaafa dabarru maal ta'an immoo -1 times +1 plus jennee -1 times +5 gaafa goonu plus jennee 2 times +1 gaafa goonu +2 ta'a jechuudha. Kana booddee kun -1 -5 plus 2 gaafa ta'u asirraa kan nuti argannu -4 dha jechuudha. Kunis hin ta'u jechuudha. Kanaaf deebiinsaa dirqama akka diiteetti fudhanna jechuudha. Cheekis gochuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 1 times jennee -1 gaafa goonu -1 nu kenna. Itti fufnee plus jennee asii -1 jira. -1 times jennee asirra immoo 0tu jira. 0 gaafa goonu itti fufnee plus jennee 2 times asirraa jechuudha. Times +1 gaafa goonu +1 gaafa goonu meeqa ta'a kun asii -1 dha. Asii +0 dha. Asii immoo +2 dha. Jara kana gaafa walitti hidhatanii +1 argatu jechuudha. Kanaaf isa jalqabaa kana nuu kenneera. Kanaaf inni D irra jiru sirriidha jechuudha. Haala salphaa kanaan hojjettu bifa salphaa kanaan haala salphaadhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa 23ffaadha kuni gaaffii 24ffaarra geenye jira. Maal jedha? When the number 43 times 10 to the power of 8 times 10 to the power of -5 is written in the standard form is equal to jedhanii gaafata. Amma standard form keessatti kan isin qabachuu qabdanii yoo beeziin isaanii tokko ta'e fakkeenyaaf 10 to the power of 8 times 10 to the power of -5 ta'e beezii isaanii keessaa tokko fudhannee paawarii isaanii walitti daana jechuudha. Kana booddee kun 10 to the power of 8 minus 5 ta'a. Kana booddee 10 to the power of +3 ta'a jechuudha kun. Erga akkas ta'e as immoo 43 jira. Kana jechuun 43 times 10 to the power of 3 arganne jechuudha. Kana booddee akkas bunnee kaa'uu dandeenya. 4.3 jennee times 10 to the power of 4 goonee haala kanaan barreessuu dandeenya. Deebiinsaas isa A irra jiru kana ta'a jechuudha. Haala salphaa kanaan hojjettu jechuudha. Standard formii keessatti yeroo hundumaa lakkoofsa tokko duwwaatu asitti hafuu qaba jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Kanammoo ofii keessanii hojjettu jechuudha. Gaaffii kana sirriitti irra deddeebitanii akkasiin shaakaltan ammas irra deebi'ee isinitti himuun barbaada. Itti fufnee gaaffii 25 irra geenye jirra. Maal jedha? If the square pyramid has a base side of 60 cm long and its lateral face are equilateral triangles, then what is its volume in centimeter cube? jedhee nu gaafachaa jira. Amma voluumii akkamittiin akkasiin qabattan hin barbaada. Voluumii jechuun fakkeenyaaf iskiriiptoo isin irra jiru yookiin peennaa kana inni fudhannee iskiriiptoo isin irra jiru kana yoonni fudhannee qalama kana asiin eeriyaa sarkilii qaba. Asiin immoo heetii qaba. Kanaaf voluumii jechuun immoo eeriyaa times heet jechuudha. Eeriyaa times heet jechuudha. So peennaan keessan kuni qalamni isin irra jiru kuni voluumiin isaa haala kanaan argachuu dandeessu. Heetiidha kuni kun immoo eeriyaadha. Amma gaa asirraa eeriyaa kanaa argachuudhaaf eeriyaa sarkilii fayyadamna. Eeriyaan sarkilii paayi r squareedha. Eeriyaan sarkilii kanadha. Garuu asitti gadi bu'ee amma asitti tokko miti. Akkuma agartan iddootti kanatti furdinni isaa dhufee asitti immoo differentii uuma jechuudha. Kanaaf eeriyaa garaagaraa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf eeriyaawwanii eeriyaatu goonee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan qalama kana. Garuu akkasini qabattan kan hin barbaadu voluumii jechuun yeroo hundumaa eeriyaa times heetii sana akka inni ta'e akkasiin qabattan hin barbaada jechuudha. Erga kana jennee booddee haala kana erga qabattanii booddee gara gaaffii keenyaatti gaafa deemnu square pyramidii jira. Square pyramidiin kuni kana fakkaata fakkiinsa. Kanaaf inni kuni sarfeesiin tiriyaangilii argaa jirtan kuni inni asirra jiru kuni eeriyaan kun jechuudha. Lateral feesii jennee waamna. Lateral feesiin kuni equilateral tiriyaangiliidha jechuudha. Tiriyaangilii equilateraalii ta'edha. So equilateraalii sababii ta'ee fi distaansiin asii kaatee hangasitti jirti. Iseedhaan E jennee waamna yookiin islaanteetii jennee kan nuti waamnu jira jechuudha. Islaanteetii jira.
Sababii inni square pyramidii ta'eef immoo slant heightiin kunii fi beeziin kunii wal qixxee ta'a jechuudha. Beeziin kunii fi slant heightiin kunii wal qixxee ta'a. Sababii maaliitiif square pyramidii sababii inni ta'eef jechuudha. Akkasumas distaansiin asii kaatee hangasiitti jirtu immoo jirti. Distaansiin asii kaatee hangasiitti jirtu jirti. Akkasiin jechuudha. Asii echiin jira. Asii distaansii isheen kunis jirti. So distaansii kana argachuudhaafi akkuma isin argartan distaansii isheen kun jirti. Asii echiin jira. Asii immoo in jira jechuudha. Amma egaa vooliyuumiin keenya eeriyaa taayims heetii erga ta'eetii amma eeriyaa keenya haala salphaadhaan argachuu dandeenya. Sababiin isaa eeriyaan kan nuti barbaannu iskuweerii kanaaf sababii ta'eef haala salphaadhaan argachuu dandeenya. Innis maal ta'a? Bees taayims beezii mataa jechuudha. Sababiin isaa iskuweerii sababii ta'eef biima iskuweerii ta'a jechuudha. Kuni bii iskuweerii ta'a. Kanarraa ka'uudhaan bii keenyaaf immoo 6 seentimeetirii nu kenneera sababii ta'eef inni meeqa ta'a jechuudha? 36 meetir seentimeetir iskuweerii nu ta'a jechuudha. Haala kanaan arganneerra. Erga kan argannee booddee itti fufnee h kan argachuu qabna. H argachuudhaaf immoo kanatti fayyadamna jechuudha. In keenya nu kennameera e square is equals to d square plus h square ta'a jechuudha. Isin kun d dha isin jedheera. So kanaaf asii amma d keenyas argachuu qabna. H keenyas argachuu qabna. D keenya jechuun immoo d jechuun distaansii isin kun jechuun maalii wajjin wal qixxeedha? 6 ifama b times radical 2 wajjin wal qixxeedha jechuudha. B jechuun immoo maal jechuudha? B jechuun immoo asii 6 arganneera. 6 dha radical 2 haala kanaan jirti jechuudha. So distaansii isii kana jechuun guutummaa isii miti kan nuti fudhannu. Maal fudhachuu qabna? Over 2 goonee fudhachuu qabna. D over 2 goonee fudhachuu qabna jechuudha. So asitti 3 radical 2 arganna jechuudha. Haala kanaan kan argannu. Kana booddee e qabna, d qabna, kan nuti barbaannu h dha. H haala salphaadhaan gaafa barbaannu h square is equals to in keenya 6 dha. 36 arganna jechuudha. Minus jennee kan immoo gaafa square goonu 9 times waatti ta'a. 9 times waatti ta'a kuni 2 ta'a jechuudha. Meeqa ta'a? 18 ta'a jechuudha. So 36 hir'isuu 18 immoo meeqa ta'a? 18 mataasaa ta'a jechuudha. 18 mataasaa ta'a jechuudha. Haala kanaan argattu. So h keenya gaafa barbaannu gaasirraa square root jala gashuu dandeenya. Square root jala gaafa gashinu 9 times 2 goonee square root jala gaafa gashinu 3 radical 2 arganna jechuudha. Kan inni ta'u diirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Isa kana akkamitti yoo jettanii vooliyuumiin keenya kanii square pyramidii 1/3 h times jenneetu h fayyadamna jechuudha. 1/3 times haala kanaan fayyadamna. So eeriyaa keenya arganneerra. Eeriyaan keenya 36 dha. Akkasuma h keenya arganneerra. H keenya 3 radical 2 arganne. So jara kana gaafa hojjennu volume is equals to 1/3 eeriyaan keenya times 36 times asii immoo 3 radical 2 kan jettu kanadha. 3 dhaan baddii. So asirraa kanafuu 36 radical 2 kan jettu kanadha. Deebiin isaas d kanarra kan jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjennaa. Itti fufnee isin immoo gaaffii kan hojjettu jechuudha. Desemiidha garuu iddootti kana 4 centimeetirii bu'eessa biteef haala kanaan solvii gootu. Itti fufnee gaaffii 26 irra geenye jirra. Maal jedha? A television company assemble flat screen and television. The company has to invest bir 15,000 to assemble one flat screen and bir 20,000 to assemble one curved screen television. The company allocate a maximum bir 900,000 in a week for assembling. The company gets bir 180 profit from a sale of one flat screen television and 2,000
profit from a sale of one curved screen television. Moreover, the company has a store of maximum capacity of the store 15 television. Let X be the number of flat screen and Y be the number of curved screen. Then which one of the following inequality should model the profit for the objective function Z is equals to 118x plus 2000y jedhee nu gaafachaa jira. Amma yaada isaa gabaabaatti isin ibsuudhaafi kaampaaniin televezyiinii nagadi tokko jira. Kaampaanichi televezyiinii iskiriinii irratti hundaa'ee gosoota lamaan dhiyeessa. Inni tokko filaatii yommuu ta'u, inni kan biraan immoo karviidha. So kaampaanichi investii kan inni godhu filaat iskiriinii irratti birrii amma kana gaafa ta'u, karvidii kan ta'e iskiriinii karvidii ta'edhaaf immoo birrii amma kanadha kan inni irratti investii godhu. Kana booddee yoo maximum allocation yookiin kan inni irratti birrii irratti baasuu barbaadu assembil gochuudhaaf wanta sana assembilii gochuudhaaf yookiin wanta sana walitti hidhuudhaaf birrii amma kana tootaalii kan inni baasuu danda'u. Kanaa ol baasuu hin danda'u maximum isaati. Kanaa gadii fi kana baasuu danda'a jechuudha. So the company gets profitiin argatu immoo 1,800 profitii filaat iskiriinii irraa akkasumas immoo 2,000 immoo karvid iskiriinii yoo gurgurate tokkoon isaa yoo gurgurate birrii amma kan argata jechuudha. Kanaa olitti immoo kaampaaniin kun maximum store capacity yookiin amma inni hojjechuu danda'u capacity inni build gochuu danda'u televezyiinii meeqadha? 50dha jechuudha. Kana booddee X'dhaa fi yoo filaatii iskiriinii bakka buufne Y'dhaaf immoo karvid iskiriinii yoo bakka buufne inequality kamtu objective functionii kanaa fi model profitii kana nutti agarsiisa jedhee nu gaafataa jira jechuudha. So jalqaba irratti kan isin gootanii baay'ee salphaadha. Kana sirriitti akkamittiin akka inni hojjetamu sirriitti kaa'een jira sababii ta'eef isin deemtanii liinkiin diskiripshinii irra isinii kaa'u seentanii ilaaluu qofadha jechuudha kan isin irraa eegamu. Kana booddee amma objective functioniin keenya kanadha. Kan inni argachuu danda'u birrii tootaaliin isaa kanadha. Kana booddee maal goona nuti 15x sirriidha. X'n keenya gatii maalii bakka bu'a? Gatii filaat iskiriinii keenyaati. 20,000 birriin keenya immoo kan inni bakka bu'u yookiin galii maalirraa argamudha? Karvid iskiriinii irraati. So kan lamman waliin baay'isuu qabna. X'dhaaf gatii itti ba'u yookiin assembiliidhaaf gatii itti ba'uu fi Y'dhaa fi assembiliidhaaf gatii itti ba'u. Meeqaa gadi ta'uu qaba? Meeqaa gadi ta'uu qaba kuni? 900 gadi ta'uu qaba jechuudha. 900 gadi ta'uu qaba. So ammasitti sirriidha. Sababiin isaa kanaa ol baasuu hin danda'u kaampaanichi. Allocate maximum isaati sababii ta'eef. Amma asirratti 36 jedhee kun hin jiru. Asitti 36 jedhee kun hin jiru. Kan inni gochuu danda'u kana lamman keessaati. Garuu kan inni dogoggoresitti kun gatii kan maalitti ba'uudha? Filaat iskiriiniidha. Filaat iskiriiniidha malee karvid iskiriinii miti. Kanaaf deebii jalqaba irratti argachuu dandeessu deebiin isaa B ta'a jechuudha. So X plus Y immoo maximum isaa kan inni store ta'u 50 ta'uu qaba. Kana jechuun televezyiinichi kaappaasitiin isaa meeqa ta'uu qaba? 50 ta'uu qaba sababii ta'eef filaat iskiriiniinis akkasumas karvid iskiriiniin walitti daamee kaappaasitiin isaa 50 fi 50 gadi ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf X plus Y less than or equal to 50 kan nuti jenneef. Inni kan biraan X, Y greater than 0 kan nuti jennee fi X'nis Y'nis negatiivii ta'uu hin danda'an sababiin isaanii filaat iskiriinii sababii ta'aniif jechuudha yookiin wanta negatiivii ta'uu hin dandeenye sababii ta'aniif jechuudha. Kanaaf deebiin isaa B ta'a. Isin immoo sirriitti bal'inaan jennee hubachuu barbaadanii haaluma kanaan gaaffii qormaataa hojjetamee sababii jiruuf liinkiin asirraa sirrii kaa'uun seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Gaaffii kana ofii keessanii hojjettu itti fufnee gaaffii 27ffaa hojjenna maal jedha? Which of the following distribution is correct nu jedhe yookiin maltiimoodaalii kan ta'e kamidha nu jedhe. Maltiimoodaalii irratti nu gaafachaa jira. Maltiimoodaalii yookiin moodaalii gosoota meeqa jira? Type of moodaalii keessaa kan jedhu gaafa hojiin ilaallu moodaalii gosoota 3 jira yookiin mood taayippii warreen jedhamanii gosoota 3 jira. Moodii jechuun jalqaba maal jechuudha? Moodii jechuun yerootti lakkoofsi tokko deddeebiidhaan mul'atu warra kaan caalee jechuudha. Fakkeenyaaf as 18 tokko jira. 18 yeroo 2 jira. Lakkoofsa 18 fi 18 bakka 2 jira. Amma 14 tokkos jira, tokkuma jira, 15 tokkuma jira, 10 tokkuma jira, 11 tokkuma jira, 3 tokkuma jira, 12 tokkuma jira.
Kanaafi inni kuni moodii tokko qaba. Innis 18. Kanaaf maal jennee waamna? Yuunimoodiyaalii jennee waamna jechuudha. B bukkee gaafa dhufnu 6, 10, 9, 6, 10 jedhee haala kanaan jira. 6 fi 6 bakka 2 jira. Asiis 10nis bakka 2 jira. Warreen kaan tokko tokko deddeebi'anii jiru jechuudha. Kanarraa ka'uudhaani kuni 2 of keessaa qaba. Yoo 2 ol qabaate maltiimoodaalii jedhama jechuudha. C bukkee gaafa dhufnu 8 as jira. 8 kan biraan as jira. 7 as jira. 7 kan biraan as jira. 2 arganneerra jechuudha. Inni kan biraan immoo 11 as jira. 11 as jira. Kanaaf yuunimoodiyaaliin isa C irra jiru kana ta'a jechuudha. Salphaamatti jechuudha. Inni D irra jiru kun immoo no moodiidha jechuudha. Moodii mayyuu hin qabu. Haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Gaaffii kana isintu hojjetaa. Maltiimoodaalii jechuun has more than 2 modals kan nuti jennu jechuudha. Gaaffii 28 irra geenye jirra maal jedha? What is the equation of line passing through -2,5 and has slope 1/2 jedha. Gaaffii kana bifa salphaatiin isin hojjedha. Hin qabatu jechuudha sirriitti. Fakkeenyaaf equation of point passing through the point maal ta'a? Line equation of a line point ta'e keessa gaafa darbu equationichi maal ta'a? Kan jedhu adda baasuudhaaf y minus y1 is equals to m times x minus x1 dhaan kan nuti barbaannudha. Asitti m'n kuni sloopii keenya bakka buuti. Akkasuma x1 dhaaf y1 immoo kan inni bakka bu'u pointii asirratti nu kenname. Pointii inni paasii godhee keessa darbu isa nu kenname kanadha jechuudha. Kanaaf x1 keenya negatiivtuudha. y1 keenya immoo 5dha jechuudha. Kanaaf y minus jennee 5 jenna jechuudha. Is equals to m keenya nu kenneera. Sloopii keenya 1/2 dha jechuudha. 1/2 times x minus jennee x1 keenya immoo negatiivtuudha. Negatiiviin plus 2 ta'a jechuudha. So haala kanaan y minus 5 is equals to 1/2 of x plus 2 arganneera jechuudha. So foormii kanaan kan barreeffame kun equation of a line keenya kanadha. Garuu foormii kanaan kan kaa'ame immoo hin jiru. So sirreessinee barreessuu qabna jechuudha. Kana gaafa sirreessinee barreessinu gama lammansaa lamaan yoo baay'ifne 2y minus 10 is equals to x plus 2 ta'a jechuudha kun. 2 kana sii balleessuudhaaf gama lammansaa 2dhaan yoo baay'ise. So kana immoo achi keessa dabarsinu gara kanatti 2y minus 10 minus x minus 2 is equals to 0. X'n gaafa achi darbu negatiivii ta'a. 2nis gaafa achi darbu negatiivii ta'a jechuudha. So 2y negative 10 negative 2 negative 12 ta'a minus x negative 12 is equals to 0 kan jettu kana taati jechuudha. So kanaaf kana kan fakkaatu gaafa dhumni barbaannu isa irra jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjetu salphaadha. Equation of a line kan nuti jennu kana ta'a jechuudha. Gaaffii 29 irra geenye jirra. Maal jedha? If two vectors a and b vector v is equal to ab kun vector ab jedhamu jira. And u bc jedhee haala kanaan nu kenne haala kanaan mul'atee jira yennaa ta'e figure show arrow from a to b kun vectorii kamidha? Vector v ni a dhaa ka'ee gara b tti deemaa jira jechuusaati. A irraa ka'ee gara kanatti deemaa jira. Inni vector v dha. Akkasumas an arrow from b to point c immoo b kanarraa ka'ee immoo gara c tti kan deemu immoo vectorii u dha jechuudha. So vector v dhaa fi vector u qabna sababii ta'ee fi vectorii kana lammayyoo walitti daanii kanneen armaan gadii keessaa kamiin ta'a jedhee nu gaafatee jira jechuudha. Kanaaf maal goona kan hojjechuudhaaf vector v plus vector u maal ta'a kan jedhuudhaaf starting pointiin keenya vector a irraa ka'a. Vector a irraa ka'ee gara vector b deema. Then vectoriin kuni vectorii tokko uumanii immoo gara vectorii kamii deemu? Vector b to c deemu jechuudha. Vector b to c deemu. Kanaaf seera vector additionii keessatti immoo yeroo haala kanaan vectoriin walitti tiraansferii ta'an yookiin additionii uumanii vectorii a irraa ka'eetu gara vectorii c deema jechuudha. Directly resultantiin keenya vectorii a irraa ka'ee gara vectorii c deema jechuudha. Kanaaf starting pointiin keenya vectorii kana ta'a. A irraa ka'ee gara c kana kan deemu ta'a. Kanaaf
inni kun u plus v yookiin v plus u kan jettu kana ta'a jechuudha. Haala kanaan argannaan kanaaf eedhaa gara siitti kan jedhu ta'a jechuudha. Eedhaa gara siitti isuma irra jiru kana ta'a jechuudha. Isin immoo fakkiima kana fayyadamtanii gaaffii isa kana ofii keessanii hojjechuu qabdu jechuudha. Gaaffii 30 irra geenyee jirra. Maal jedha? What is the minimum value of the jedhee faakshinii kana nuu kenna. Minimum value jedhee haala kanaan nuu kennee jira. Minimum value kana faakshinii kana argachuudhaafi wanta tokko beekuu qabna. Fakkeenyaaf yeroo hundumattiyyuu liidingi termii kan jedhamu jira. Liidingi termiidhaa fi liidingi koofishiyentii kan jedhamu poolinomiyaal faakshinii keessatti beektu. Fakkeenyaaf x square kana gaafa sirreessinee barreessinu plus 4x minus 3 yoo ta'e inni kun liidingi termii jedhama. Lakkoofsi isheen liidingi termii bukkee jirtu tokko immoo liidingi koofishiyentii jennee waamna. Liidingi koofishiyentiin keenya kun yoo negatiivii taate kwaadiraatik ikwueeshiniidha sababii ta'eef negatiivii yenna ta'e daawwaardii nuu ta'a jechuudha. Giraafiin isaa daawwaardii kana nuu ta'a. Yoo immoo poozitiivii ta'e akka kana aappwaardii nuu ta'a. So yeroo inni itti koofishiyentiin isaa negatiivii ta'u maaksimamii qabaata. Yoo immoo koofishiyentiin isaa kun poozitiiviidha ta'ee minimamii qabaata jechuudha. Sababiin isaa asiin achi ol deema. Maaksimam poointiin isaa gara infinitiiviitti jechuudha kan inni deemu. Kanaaf yeroo inni itti poozitiivii koofishiyentii qabaatu minimamii iddootti kanatti qabaata jechuudha. Kanaaf asirraa minimam poointii isaa argachuudhaaf maalitti fayyadamna nuti tooftaa kanatti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf biin keenya meeqa ta'a? Waniidha. Biin keenya immoo 4 ta'a jechuudha. b over negative 2a ta'a jechuudha kun. So b over iddoo b keenya 4 gaafa galfannu negative 2 times 1 gaafa goonu asirraa x keenya negative 2 arganna jechuudha. F of negative 2 goonee inni nuti argannu suni minimum value keenya nu ta'a jechuudha. So negative 3 plus 4 times negative 2 plus negative 2 the whole square gaafa goonu kanarraa negative 3 plus jennee negative 8 plus 4 gaafa goonu asirraa meeqa arganna nuti negative 7 arganna jechuudha. Deebiin isaa isara irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Deebiin isaa haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo gaaffii isin ofii keessanii hojjettanidha. Gaaffii isa kanas ofii keessanii sirriitti hojjechuu qabdu. Barnoota keenya irraa kana fakkaatu ture paartii kan biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Thank you.